irra nama dabruu filadhuji ambar haqqii kiyya balleessite seerri kiyya bar haqa kiyya bar jechaa bichaa dhaammachuu osoo hin taane irruma nama dabru dhiisanii bira nama deemu khudhil afwa irra dabru bira nama dabru nama araaramu irra filadhu jeegarte falmachuu fi nama kana gartanii jaarsummaa waamuu fi anatu haqa qaba anatu bar akkana godhe anaaf agartanii kana ta'e bar jedhaa ooluu kana meettuma dhiisi bira dabruu kana irra jaaladhu jeen eegasii hoo wa'amur bil'urfi waan khayriidha jedhame hundatti nama yaame je rabbiin subhaanahu wa ta'ala wa'aarid irraa deebiije anil jaahiliin nama gartanii hisaaba malee nama dabru nama arrabaanis yookaan hojiidhaanis nama dabru biraa deemaa je rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala wajjinuu dhaabattanii naasayinaa je kanaaf agartanii sifaata mu'minaa keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala laa nabtagil jaahiliin nuti nama jaahilaatii wajji dhaabannee haasa'uu yeroo hin qabnu dhiifama abbaa kiyya jedhaniituma biraa deemani je kanaaf agartanii namni aqlii qabu gizee hedduu gowwaan lama of arrabsaa jetti oromoon maaliif jennaan ajaa'iba yoo amma nam tokko gabaadhuma keessatti gartanii sare akkana goote siin jee namni gartanii amma eega saree dhagaye saree barbaada magaalaa keessa jechuu mee maal jette eenyuun jette eenyu baanta yoo ati jette amma sareen daa'isaa jedhanii tan mareefsi argan jechuu hoggu duraa namichuma saree jedhan saree barbaadanii dhabanii namichuma waa'ee saree dubbataa jirutti deebi'a ijji namaa laakiin yoo ati gartanii irra deebitee of barbaaddee ammallee akka sarummaan sun sitti gadi dhaabbatu goote situ gartanii lammata of arrabsee namichi ka duraa of arrabse kaani yaani gartanii sin qaqqabsiifne jechuu kanaaf shari'aan rabbii guddaa nama jaahilaatii fi nama daangaa isinit dabru nama wasana isinit dabru argitanii gizee kennitanii fi wajjin haasa'inaadha jee agarte ayata biraa keessatti rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala akka gartanii haalaa fi amala gaarii qabaachuun qiimaa qabu jechuu duniyaa fi akhiraa keessatti maal jedhe rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala yaa ayyuhalladhiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanuu yaa ayyuhalladhiina aamanuu je bakka kanatti ulamaa maal jedhan eega rabbi maqaa iimaanaatiin siyaame sifaata kana gajjabeeffadhu jedhan akkati warra iimaanaa taatu yoo ammoo ati gartanii sifaata kana waan himamuu deemu kana keessaa qoodan qabaanne yaa ayyuhalladhiina aamanullee keessan jirtu jedhan maaliif jennaan rabbii warra iimaana qabdan yaa mu'minoota kiyya jedhee isaaniin dubbachuu jira yaa ayyuhalladhiina aamanu yaa warra rabbitti amantan in jaa'akum faasiqun binaba'in yoo namni dubbiin hubanne namni gartee dubbii keessa gadi soon xiinxalin dubbii darbatu akkuma dhaga'een fuudhee darbatu oduudhaan isinit dhufe fatabayyanu isinillee akka isaan ta'ina eenyu jedhe eessaa baate akkamitti jedhaa dubbii bulchaa oolchaa hubadhaa je rabbiin subhaanahu wa ta'ala maaliif yoo akka inni dhufeen dubbii fudhattanii fiigdan fatusiibuu agartanii yaani gartee an tusiibuu qawman bijahaala ummata gartanii diliin qabne fuutanii dhayxanii balaadhaan wal keessa buuftanii je sababni gartanii ayata kanaadha rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkuma gartanii beekamu ummata gartanii islaamummaa keessa seene ummata diinii rabbii kana fudhate waan agartanii gibira islaamaaf kaffalanii shari'aa rabbiitiif zakaa yookaan agartanii zakaa baasuu qaban kana shari'aan itti wajjabsiifte gandi tokko islaamnaan oggusan rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam nama gartanii horii san dhaqee walitti qabu horii san fuudhuudha agartee walitti qabu gandi abaluu islaamte biitii abaluu islaamte haya dhaqaatii gartanii zakaa haqa rabbii irraa fuudha horii isaanii irraa fuudha miskiinumachi jiru kenna jechaadhaan agartanii duuba rasuulli erge nama hoggu kana gartanii warri ergame sun turee jennaani namni kun gartanii jara san laaluu dhaqe yoo inni laaluu dhaqu gandi islaame kun ergamaan agartee rasuula rabbi akkam nutti hin dhufinii nabiin rabbi nama ergan dhabammoo jechaadhaan agartanii shakkanii nama lama sadii gartanii farda yaabbadhaati dhaqaa rasuula rabbii nuu gaafadhaa ni rakkattammoo meeshaa kaan horii kaan isiniif hinnamo maaltu isin dhibee nama maa ergattaniin fudhatinaa jedhaa nuu gaafadhaa jedhanii ergamaa rabbiiti waan qophaa'uu qabu qopheessanii nama lama sadii ergan jechuu ergamaa rabbiitti namichi oduu isaanii hubachuu deemaa jiru kunillee gama as bahee jara nama sadii farda yaabbattee gara rasuula as deemtu agarraan achumaan ofirra garagalee ka dubbii jara dhaabatee salaamu alaykum hin jedhin ka jiran eegin fiigaa dhufee rasuula rabbiitiin maal jee bar jarattiin agartanii nuti zakaarraa eegna islaama jennee zakaarraa eeguu jirru waraana qopheeffattee isin fixuu dhufaa jirti jeen ofuma biraa qopheessaa bar dubbii sihaa isaatiin jechuu akka sihaa waa balleessu hay ummannin islaamne daa dubbii khiyaanaa godhaniiti akka nu godhaa jirani khaalidiin amiiratti godhee rasuulli jeeshii qopheessee erge jechuu osoo rabbiin isaan sattaruu baate ummata islaamaa akkanuma bilaasha fixanii turan jechuu
ayata kana rabbiin nama san irra buuse yoo namni dubbiin hubanne tokko se haadhaan dhufee ummata islaamaa isin ficcisiisee rabbi isin baase dubbii hubattan malee tarkaanfiin fuudhinaadhaa je arra hedduu nama 199 yoo isin laaltan ummata maaltu wal ficcisiisuu jira hatta haadhaaf abbaa manaa mana keessatti maaltu wal ficcisiisuu jira yoo jettan haadha manaaf abbaa manaa se haadhaan wal balleessaa jiran se haadhaan mannin diigamin tokko lama miti se haadhaan dhiiraa fi gartanii dubartoonni abbaa manaa ati manaa waliin hiikin ollaaf ollaa walitti hin badin biyyaa biyyi walitti hin badin tokko lama miti jechuudha. Kanaaf rabbiin keenya gartee haala gaarii keessatti lakkaawama dubbii namatti dhufte hubatanii eega isiin adda baatee ragaa argattee hubatamte tarkaanfii fudhachuuni haala gaarii keessan laalamaa jira rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Akka gartanii yoo kana gootan malee fatusbihu alaa maa fa'altum naadimiin silaa gartee nama islaamaa qulqulluu fixxanii nadaamaanii fi gaabbiin sheenaan guddoon isinif buutii jira rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf agartee rabbiin guddaan haala gaariitti gartanii nu ajajee haala gaarii qabaachuu keessatti namni muuminaa tarkaanfii isaa keessatti haasawa isaa keessatti waan hedduu hubachuu isa barbaachisa. Kanaan deemuuni akhlaaqa gaarii qabaachuu